Salaata Taraawiihaa. Dubartootni salaata taraawiihaa akkamitti salaatuu qabu, akkasumas eessatti salaatuu qabu, haala kamiin salaatuu qabu. Inshaallah viidiyoo kana keessatti waa'ee kana dubbannaa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti sirriitti hordofaatiin sirriitti dhaggeeffadhaa, irraa baradhaa. Salaata taraawiihaa fi dubartoota. Dubartootni salaata taraawiihaa akkamitti salaatan ka jedhu inshaallah ilaallaa. Jalqaba salaata taraawiihaa salaatuun ajrii akkamii qaba, salaanni taraawiihaa mindaa akkamii namaaf qaba ka jedhu haa ilaallu. Hadiisa Abii Hureyraa irraa odeeffame keessatti ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan: man qaama ramadaana iimaanan wahtisaaba. Namni ji'a ramadaanaa kana keessa jedhani Rabbitti amanaa ta'ee akkasumas dhaabbii isaa kana Rabbiin irratti herreegataa ta'eetiin kan dhaabate, ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi. Cubbuun isaa kan dabre araarama isaaf godhamaa jedhani. Rabbiin cubbuu isaa darbe isaaf dhiisaa jedhani. Ajrii hagana guddatu qabaa jechuu. Dubartootni salaata taraawiihaa kana eessatti salaatuutu isaaniif caala? Eessatti salaatuu qabu? Iddoon caalaan eessa ka jedhu haa ilaallu. Salaanni taraawiihaa akka islaamummaatti sunnaadha. Dirqama osoo hin ta'in sunnaadha. Sunnaa keessaa sunnaa jabeeffamaadha. Sunnaa jabeeffamaa. Dalaguun sirriitti kan barbaachisu jechuu. Sirriitti jabeeffamee kan itti ajajamu. Dubartootaaf caalaan manatti salaatuudha. Masgidatti salaatuu caalaa manatti salaatuudha. Garuu masgidatti salaatuun si'aayina ibaadaa irratti yoo kan isaaniif dabalu ta'e, masgidatti salaatuun ibaadaa irratti si'aayina cimaa isaaniif dabalee quraana qaraa'aa, taraawii hallee akkasitti mirqaanaan dhaabatuudhaaf yoo kan isaaniif si'aayina akkasii kan dabalu ta'e, masgidatti salaatutu isaaniif caalaa jedhan ulamaa'iin. Wanta kana adda baafadha. Nabiyyi Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa Abdullah ibn Umar irraa odeeffame keessatti akkana jedhani: laa tamna'u nisaa'akum al-masaajida. Dubartoota keessanii masjidoota irraa hin dhorginaa jedhani. Masjida dhufuu barbaadan masjidoota irraa isaan hin dhorkinaa jedhan. Wabuyuutuhunna khayrun lahunna. Manni isaanii isaaniif caalaadha jedhani. Mana keessaallee gaadaa isaanii keessatti salaatutu isaaniif caala. Kanaaf caalaan akka waliigalaatti manatti salaatu. Garuu si'aayina ibaadaa irratti yoo masgidatti salaatuun kan isaaniif dabalu ta'e, quraana sirriitti dhaggeeffachuun, quraana jala dhaabachuun, iimaana akkasii yoo kan isaaniif dabalu ta'e, si'aayina ibaadaa irra yoo kan isaan kakaasu ta'e, masgidatti salaatutu caalaa jedhanii ulamaa'iin addaan baasanii ibsanii jiran. Akkamitti masgida deemuu qabdi? Fakkii dubartiin takka masgidatti deemee salaatuu qaba, masgidatti see deemuu hin danda'amu erga jennee akkamitti masgidatti deemteetiin salaatuu qabdi inshaallah ka jedhu ilaalla. Masjida yeroo deemtu ulaagaalee armaan gadii afran kanneen guutteetiin argamuu qabdi. Ulaagaalee armaan gadii afran kanneeniin salaatuu qabdi. Tokkoffaan uffata qaama isii haguuguuffachuu. Uffata qaama isii haguuguuffattee deemuu qabdi. Qaama isii mul'isaa, teessuma isii mul'isaa, haala garagaraatiin ofumuu mul'isaa yoo deemtu ta'e dhorkamaadha masjida deemuun. Maal ta'uu qabaa? Uffata qaama isii haguuguuffachuu qabdi. Lammaffaa urgeeffachuu dhabuudha. Urgeeffachuun hin ta'u. Urgeeffachuun hin ta'u. Wantoota akka shittoo, wantoota doodiraantii garagaraa kan irraa hafuudha dha'u urgeeffatteetiin masjida deemuun dhorkaadha. Sadaffaa eeyyama abbaa manaa isiitiin ta'u. Abbaan manaa isii si eeyyamee jira deemi yoo kan jedhuun ta'e deemuu dandeessi. Abbaan manaa yoo kan dhorku ta'e yookaan maatiin isii yoo ijoollee kan dhorku ta'e hin danda'amu deemuun. Afraffaan deemsa keessatti wanti haraamaa jiraachuu dhabuudha. Kana jechuun fakkeenya dhiiraaf dubartii yoo waliin laaqaman ta'e, dhiiraaf dubartii yoo wal keessa kadeeman ta'e, wanti akkasii yoo argamu ta'e, wanti haraamaa kun yoo akkana argamu ta'e deemuu hin qabdu, deemuu manatti salaatuu qabdii jechuu wanti akkasii yoo kan argamu ta'e. Kanaaf ulaagaalee afran kanneen guuttattaniitiin argamuu qabdan yeroo masjida deemtaniitiin salaatuu barbaaddan jechuu. Dubartiin takka fakkeenya mana isiititti salaatuu osoo ka barbaaddu ta'e akkamitti salaatti laata? Salaata taraawiihaa mana ofii salaatuu namni barbaade akkamitti salaata? Inshaallah mee kana haa ilaallu. Akkuma dursa dubbanne salaanni taraawiihaa sunnaadha. Salaata sunnaa ammoo namni tokko hanga barbaade salaatuu danda'a. Hanga barbaade baay'ifatee
raka'aa baay'ee baay'ifateetiin salaatuu ni danda'a. Garuu salaata taraawihaa kana keessatti akkaataan baay'inaan nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irraa argame kan isaan dalagaa turan raka'aa 11 salaatuu fi raka'aa 13 salaatuu. Aishaa fi Abdullah ibn Abbas wanta kana ibsanii jiranii. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam raka'aan isaan salaataa turan raka'aa 11, Abdullah ibn Abbas ammoo 13 jedheetiin ibsee jira jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan dalaguutu nabiyyi keenya irraa argame isatu sirriitti jaalatamaadha jedhan ulamaa'iin. Salaanni taraawihaa raka'aa 2 oofama. Raka'aa 2 salaatamaatiin deema. Isatu jaalatamaadha. 2 illee dhiisanii 4 illee oli oofaatiin akkasitti salaatu ni danda'ama. Garuu jaalatamaan 2 oofuudha. 2 oofuu yoo jedhu raka'aa 2 salaatanii boqonnaa fudhataa, ammas raka'aa 2 salaataa boqonnaa fudhataa, raka'aa 2 salaataa akkasitti oofuudha. Xumura irratti witirii raka'aa tokkoon yookiin raka'aa 3 gochuun ni ta'a. Xumura irratti fakkeenyaaf 11 kan salaatan ta'e namni tokko 2 10 salaatee xumura irratti raka'aa tokko ka'eetii witirii itti guuttatu ni danda'a. Takki ammoo 2 salaatee raka'aa 8 xumura irratti ammoo raka'aa 3 witirii gochuu ni ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan salaatama. Witirii keessatti qunuuta yookaan du'aayii gochuun dirqamaa miti. Witirii keessatti qunuuta yookaan du'aayii gochuun dirqamaa miti. Namni tokko dhiisuu ni danda'a. Du'aayii godhachuu ni danda'a, dhiisuu ni danda'a. Yeroo hundallee du'aayii godhachuun jaalatamaa miti. Yeroo hundallee dhiisuun jaalatamaa miti. Yeroo garii du'aayii godhaa, yeroo garii dhiisuun bareedaadha. Akkaataan nabiyyi keenya irraa sallallahu alaihi wasallam dhufe akkasaan waan ta'eef jechuudha. Salaata taraawihaa yeroo salaatanii Qur'aana hanguma beekaniin iddoo beekanirraa qara'an. Namni tokko fakkeenya Qur'aana guutuu yoo kan beeku ta'e Qur'aana guutuu haffazee saniin salaatuu ni danda'a. Takki ammoo Qur'aana guutuu yoo kan hin beekne ta'e fakkeenya wanti inni beeku hagamii suuraa qul huwallahu ahad, qul a'uudhu birabbil falaq, qul a'uudhu birabbin naas ka jedhu kanniin qofa osoo ta'e maal gochuu danda'a? Haguma beeku san qofaan dhaabateetiin salaatuu ni danda'a. Dirqama iddoo kanarraa qara'i yookaan Qur'aana guutuu baniitiin qara'i ka jedhu hin jiru. Hanga beekaniin qara'an. Akkasuma iddoo beekan irraa qara'anii jechuudha. Salaata taraawihaa salaatuu fi qomaan haffazuun dirqamaa miti. Namni tokko ka hafizallee hin ta'in salaata taraawihaa salaatuu ni danda'a. Namni qomaan hin beekne Qur'aana ilaalaatiin salaatuu ni danda'a. Namni tokko fakkeenya Qur'aana osoo ka hin beekne ta'ee qomaan, ijaan ammoo osoo kan beeku ta'ee ijaan ilaalaatiin akkaataa saniin salaataa deemuu ni danda'a. Salaata taraawihaa keessatti haalota amman isinii dubbadhe kanaan salaatamaa jechuudha. Jalqaba akkuma beekamaa ta'e sa'aatiin isaa sa'aatii ishaa'ii booda eegala. Ishaa'ii erga sunnaa salaatan booda salaata taraawihaa salaatuudhaaf ol ka'anii achi booda itti seenanii rakkaa 2 salaatamaa deema. 2 yookaan 4 illee ni danda'ama. 2 salaatamaa deema jaalatamaan isa waan ta'eef. 2 salaatanii xumura irratti ammoo witirii godhanii. Witirii jechuun rakkaa takkatti yookaan rakkaa 3 booda irratti salaatamu sanii jechuudha. Akkuma dura amma isinii dubbadhe Qur'aana qomaan beekuun dirqamaa miti. Haafiza ta'uun dirqamaa miti salaatuudhaaf. Namni iddoo beekurraa haala beekuun akkaataa beekuun salaatuu ni danda'a. Namni qomaan hin beekne Qur'aana irraa ilaalaatiin salaatuu ni danda'a jechuudha. Salaatni taraawihaa akkaataa kana fakkaataa dubartootaaf mana keessanitti yeroo salaattani akkaataan mala isinii dubbadhe kanaan salaata. Wanti hin beekne yoo jiraate dhimma kanarra wanti isiniif hin galiin yoo jiraate wanti isin dhibe yoo jiraate wanti ol keessa isin harkaa sesseene yoo jiraate inshallah koomentii irratti gaafatuu dandeessu. Rabbiin ji'a kana ji'a barakaa ji'a milkii ji'a khayrii nuuf haa taasisu. Nama ibaadaa guddaa dalagateetiin Rabbiin biraa mindaa guddaa argatu anaaf isinillee Rabbiin haa taasisu. Barnoota diiniillee nama beekee hubatee ofiillee baratee of jijjiiree nama biraallee barsiisee jijjiiru Rabbi anaaf isinillee haa taasisu. Barnoota dabalataa nuti kenninu argachuudhaaf tokkoffaa yuutuubii irratti mujaahid fillah ka jedhu subscribe gochuudhaan hordofaa. Lammaffaa tiktookii irratti mujaahid fillah 2 ka jedhu follow gochuudhaan hordofaa.
Sadaffaa teelegiraamii irratti @abduislaamapologist kan jedhu fooloo gochuudhaan chaanaalii kana hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaarii anaaf isinillee haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.